muummicha EMN irraa baanee giddu gala aadaa Oromootti argamnetti kan jiru. Shama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qorii dilbataa keenyaati. Qorii dilbataa keenyaan buhaaraa bashannanaa kan jirtan yeroon ammoo yeroo keessummaa qorii isin biraan geenyu irra geenyeeti kan jiru. Sirni gadaa qorannaawwan hedduu otoo keessatti qoratame waan xumuramu qabu nutis kanumaan sababeeffannee mee sirna gadaa kana keessatti maaltu jira taateewwan achi keessatti hammataman keessaa ammoo guyyaa har'aa kanaaf keessummaa tokko qabadheetiin jira. Keessummaan koo kun waa'ee maalii naaf ibsaa waa'ee maalii safaana turtii taasisnaa kan jedhu daawwattoota keenya hanga xumuraatti yoo nafaana turtan kan daawwattanidha kan ta'u qophicha waliin Firaansi Girmaati hanga xumura qophii keenyaas waliin turaan immoo Feerraa Yeroo muraasa. Nagaa akkam? Fayyaadha? Fayyaadha. Jirta akkam? Nagaadha? Fayyaadha. Jirta? Akkam? Jirra. Maali abbaa gadaa jala dhaabbattee abbaan gadaa alangee qabatee jira atillee alangee qabatee jala dhaabbachaa jira. Maaltu arga? Ciitii alangee kanatu waan hedduuf keessaa qaba heera gadaa keessatti. Kanaaf dhaloonni asirraa maal dhaaluu qabaa ka jedhu kanaaf qabadheetanillee asirraa waa ilaalaa jira. Kanaaf barsiisaanis waa qorachuuf ta'aa jira jechaadhas jala. Barsiisaanis hin barataan jechaa jiru. Kanaaf waa faana dhoofneeti ciitii guddaa alangeen tuni qabdu dhaloonni hoo asirraa akkamitti dhaaluu danda'a ka jedhu saniif daawwataa jira. Anillee kanaan dura alangee waatti reebuuf tajaajila seenaa gadi fagoo qabdii jedhee hin yaaduun ture manatti abbootiin keenya qofti waan qabatan natti fakkaata. Ati garuu seenaa gadi fagoo qabdii naan jechaa jirtaa jechaadha. Alangeen tawaayintuman tawaayin dhaanan osoo hin ta'in heera gadaa keessatti taseera gadaa ittiin raawwatanii malee tawaayintumanii miti alangeen. Seera mataa isii qabdi ciitii guddaa of keessaa qabdi. Daawwattoota keenya keessummaan qorii kiyya egaa alangee kana keessatti waa hedduu jira. Seenaa hedduu keessatti argamtii naan jedha. Anaaf inni as teenyee waa'ee alangee kanaas dhaabbannee haasa'urra qabbana jala teenyee seenaa alangee kana keessa jirtu haa dudubbannu daawwattootaaf haa ibsinu hedheetii yaada. Ayyee. Adeemnu waan aaga. Tole. Dhangaa gurra laatu gurraaf bakka laatu damboomni kee tolee gurri kee haa fagaatu dhaabbattu mul'adhu gaara guddaa ta'ii dukkana injifadhu biiftuu barii ta'ii darbatteen dhabini haxii mirgaa ta'ii dubbataa qajeelchaa beekaa biyyaa ta'ii deemsa milkii tolii jiidha dhaqqabadhu harka kan kee faayaan waan faaya qabadhu horii kiila lixii kitilaan bobbaasi abba torbattillee gurra ambaa kaasi eebbi koosiif ta'ee hawwii kee haa dhugoomsu moosisee korma si taasisee hamaa kee haa sangoomsu jedha. Ani Nuurallaa yookiin Maraa'ol Dafii Gubaa jedhama. Barreessa kitaabilee hedduuti jechuudha. Ani ammatti uummata biraan ka ga'e kitaaba afurii uf duras wanti harkaa qabnu jira. Ulfa garaa jiru dhiira ta'uu fi intala ta'uun beekan jedhan. Kanaaf ammatti kan uummata biraan ga'e kitaaba afurii siin jechuuf. Kitaaba afur. Egaa kitaabota adda addaatu an harkarlee kitaabni hedduun ni jira. Namni hedduu galma fagoo ni qabaata jireenya isaa idilee keessatti kuusaa walalooti. Jalqabni kana natti fakkaatti kitaaba keessatti. Jalqabni kitaaba kootii fagoo galmi keenna jedha. Namni kamiyyuu abjuu dheeraa qaba malee abjuu gabaabaa hin qabu. Kanumaaf kitaabni illee daandii akeektii na fakkaate akka galma fagoo qabaatanii jechuudha. Irraa gaarti. Kuusaa walaloo kana keessatti dhimmoota adda addaa kan ka'e maaliif kanarraa jalqabdi? Amma achi keessatti uumamaan wantoonni si keessa jiran jiru walaloodhaan ergaa garaagaraa dabarsan achi keessa keekta. Isa keessa immoo walaloodhaan san keessa kamtu booldi ta'ee bahuu qaba dhalootaaf kamtu hawwii fi abdii uumuu qaba dhaloota keessatti akka isaan cimanii hojjetanii abdii qabaataniif kamtu ta'uu qaba ka jedhurraa bifa sanirraa filatameeti fagoo galmi keenna ka jedhu kun
mata duree kitaabichaa ta'ee akkasumas akeektuudha. Namni abjuu isaa keessatti galma gabaabaa yookiin imala gabaabaaf milkaa'ina gabaabaa hin qabu, fagoo qaba hunduuyyuu. Kanumaa fi anis daandii san itti akeekee jechuudha. Dhimmoota hedduudha kan as keessatti kaa'anii, egaa dhimmoota as keessatti kaa'anii gara dudduubaatti itti deebina. Garuu akkuma jalqabne atillee Alangee qabatteetii jirta. Kitaabni keenya tokko immoo Alangeedha. Kitaaba Alangee jedhu qorannoo yeroo dheeraa akka ture isa sanii fi Silgoo ka jedhus al tokko kitaaba lama ummata biraan gahee jechuudha. Duraa duubaadhaan wal faana akkuma uumaa rabbii keessatti lakkoolee dahuun danda'amu anis kitaaba lakkuu gadi fidee jechuudha. Hayyeegaa Alangeetti. Alangeen keessaayyuu sirna gadaa keessatti Oromoon sirnoota inni fayyadamu keessatti bakka guddaa ni qabaatti. Mee qabiyyeen kitaaba kanaa maalidha? Ati immoo akka sirna gadaatti akka sirni Oromoon itti fayyadamu kana keessatti Alangee kan akkamitti ibsuuf yaalte? Alangeen qorannoodhaan kan barraa'e tilmaama osoo hin ta'in qorannoo manguddoota buleeyyii faana dhahee argaa dhageettii funaaneeti. Kana booda qorannoon yeroo dheeraa waggaa dheeraadhaa hojjetame. Alangee jechuun immoo heera gadaa keessatti Alangee jechuun waa mara. Akkuma gadaa jechuun gadaan hiikkaan gadaadhaa bal'aa akkuma ta'e Alangeenis hiikkaan isii bal'oodha. Maalirraa akka hojjetamte, maaliif akka achirraa waan sanirraa akka hojjetamtuuf maaliif akka filatamte, akkasumas qaamoleen isii kun hundi lafumaa ka'ee osoo hin ta'in heera gadaa keessatti hiikkaa garaagaraa qaba. Iddoon kun hiika mataa ofii qaba, kun hiika mataa ofiiti, kun hiika mataa isaa qaba. Akkasumas Alangeen maqaan isii takkatti osoo ta'uyyuu akaakuu hojii isiitiin bakka hedduutti qoodamti. Kanaaf immootu isa kanas dhaloonni yeroo ammaa kana hubannoo baay'een qabu. Kanaaf immootu qorannoo isirra gochuudhaaf murteesse. Alangee jechuun hiika bal'aa waan qabduufi maaliif ifaanan dhoofne dhaloonni yooma akkanatti Alangee waan Alangee taateef yooma qabatee cidha kamirrattuu yookiin jila gadaa ta'a yookiin immootu fuudhaaf heeruma irratti ta'a yookiin immoo murtiirratti ta'a. Wantoota kanarratti Alangeema tokko qofa fayyadamu. Garuu Alangeen akaakuu hojii isiitiin bakka hedduutti waan qoodamtuuf kanammootu qorannoo yeroo dheeraa godhee dhalootaaf akka taa'utti dirqama ofitti kenneeti kitaaba Alangee jedhu gadi baasee jechuudha. Egaa amma hedduun haakaastee Alangeen cidhaafis hin fayyadamna, Oromoon murtiidhaafis hin fayyada, gadaa dhahachuudhaafis hin fayyada. Kanaaf mee garaagarummaan isaan gidduu jiru sirnoota kana keessatti haala kamiin itti fayyadama? Alangeen jalqaba Alangee hiika jedhu gaafa laaltu haala gahe jecha tishoo lamarraa dhufe haala fi gahe ka jedhu. Haala jechuun sirna guute, jilba guute, bilchaate jechuudha. Namni tokko Alangee gaafa qabatu kana guutuu qaba. Inni biraa inni Alangee qabatee deemu sun immoo Alangicha jedhama. Akkasumas Alangeen tuni waan irraa hojjetamti qabdi. Fakkeenyaaf gogaa roophii irraa hojjetamti. Maaliif akka gogaa roophii irraa hojjetamtuuf Oromoon gaafa heera gadaa heeratu maaliif akka filate hiikaan isaa bal'aan kitaabicha keessa jira. Alangeen tun gogaa roophii irraa hojjetamti. Roophiin immoo waan bishaan galaati. Bishaan immoo bal'aadha, waan bahar galaati. Bahar jechuun galaana gugurdaa jechuudha, garboota gugurdaa keessa gala. Murtiin Oromoollee bal'aadha. Akka galaanaa san hin gogu, duguugamee hin gogu. Namni kun ka gadaan isaan gahe hunduu seera Oromoo kana heera gadaa keessatti seera Oromoo kana hunduu waraabbataatuma deema. Hin dhumu. Kanaaf uummanni Oromoollee Alangeen gogaa roophii irraa akka hojjetamtuuf filatamte. Kana booda immoo qaamolee isii kana akkaataa itti fayyadamuu qaba. Alangee tana jechuudha. Fakkeenyaaf walakkaan kuni dhugaa ambaati, dhugoo ambaati, wiirtuu ambaati. Wiirtuu biyyaa jechuudha. Dhugaan biyyaallee asuma jira, wiirtuun biyyaallee asuma jira, wanti marte asirra jira. Seera gadaa ka ittiin baasanis, ka ittiin tumanis, ka ittiin lallabanis Alangeen. Alangee jechuun immoo seera mataa ofii qabdi. Asitti gaafa fudhattu qiinxaa gadaa shananii qabdi bakka kanatti jechuudha. Wanti qiinxaan isii kun 5 ta'uu qaba. Garanatti immootu
Awaashanan waan jedhamu jira. Oromoo biratti immootu qaallu. Qaallicha akka gadaatitti qaallicha mallattoo qaallichaa ofirraa qaba, qiinxaa mallattoo qaallichaa ofirraa qaba. Kana booda kuni latiinsa ilmaaniiti. Fuulduratti waa dhiisaa deemtaa mitiiree latiinsa ilmaaniiti kunniin lamaan jechuudha. Kun immootu qaccee irraa daraarte. Siigalee fakkeenyaa fi dhiiraaf dubartii ta'eetu wal horee deema namni. Siigalee kana ibsa yookiin immootu Booranaa Bareentu waan jedhu hundee irraa dhufte san ibsaa jechuudha iddoon kun. Kun immoo akkuma siin jedhe wiirtuu ambaati, dhugaa ambaati, dhugoo ambaati. Dhugaa gaafa sii barbaadan gaafa wanti tokko si jalaa badee dhugaa qabda ta'e wal dhabbii kee kan ittiin barbaadan halangee bakka kana qabataniiti sii barbaadu. Dhugaa kee sii barbaadu. Kana booda as qabatanii siin barbaadan dhugaa kee. Sirnaa miti, jilballee miti, jilba ambaatillee miti as qabatu. Halangeen tuni akaakuu hojii isiitiin bakka shani qoodamti amma jechuudha. Maqaan isii osoma tokko ta'u akaakuu hojii isiitiin akkaataa gahee hojii isiin heera gadaa keessatti fayyaddutti bakka shani qoodamti. Isiin tunis gahee qabdi. Akkasumas mallattoon isii garagara. Tun amma ta cidhaati. Cidha ittiin gaggeessuu danda'u. Cidha kam fuudhaa feerumallee cidha jila gadaallee ittiin gaggeessuu danda'u. Gaafa saniin hirmaattii jechuu gaafa lachuu. Qiinxaa gadaa shanii ofirraa qabdi, shanoo shanan ofirraa qabdi. Qiinxaa gadaa shananii fi shanoo shanan. Shanoon shanan kunniin ta fuudhaa feerumaa yoo taate gurbaa fuudhu ofirraa qabdi, abbaa ofirraa mallattoo abbaa ofirraa qabdi, abbeeraa ofirraa qabdi, eessuma ofirraa qabdi, jaalticha ofirraa qabdi jechuudha. Jaala jechuudha. Kanniin shanan ofirraa qabdi. Mallattoo shanoo shananii jedhama amma inni kun. Kanniin ofirraa qabdi isiin ta cidhaatuun. Kun akkuma sii ibsee dugdi isii kun waan wal fakkaataa ibsa. Waan wal fakkaatu ibsaa jechuudha dugdi isii kun. Garaagarummaan isaa gahee hojii isaatiin ammallee tajila gadaallee akkasuma. Maal ofirraa qabdi? Bokkuu shanan ofirraa qabdi. Gadaa shanan ofirraa qabdi. Hookkaa shanan ofirraa qabdi. Siigalee isiilleen bifa saniin waan raawwattu qabdi. Itti aanee taqoraattu jira. Taqoraa jechuun sirna gadaa keessatti jaarsummaa gaafa namoonni wal dhaban yookiin wantoota adda addaa gaafa waliin rakkoolee xixiqqaallee ta'ee gurguddaallee gaafa kaayaallee gaafa kaayoollee maal godhu si fakkaate wanta kanaan halangee tanaan qoranii jechuudha. Afaan saayinsii ammaatiin maal jedhama? Qorattoota yakkaa jedhama. Kaleessa immoo akka sirna gadaatitti heera gadaa keessaatitti maal jedhamu? Qora jedhama. Qorri kuni qora mataa fi qora miilaa jedhama. Qorri mataa fi qorri miilaa kun immootu afaan saayinsii ammaatiin maal jedhama? Poolisaa fi abbaa halangaati. Poolisaaf abbaan halangaa akkuma wal wajjin ta'anii qorannoo yakkaa godhan qorri mataa fi qorri miilaallee wal wajjin ta'aniiti yakkicha saniif qorannoo godhu jechuudha. Halangee ta qoraa adda jirti jechuudha. Isiillee waan ofirraa qabdu qabdi. Siigalee itti aanee halangeen ta jirtu ta qaallichaa siin jedheera. Ta qaallichaa tun immootu gaafa araaraa fujaa ittiin kaayan. Daangaa wal dhabdee kana akka namni gadoo kana deebi'ee yookiin wal dhabdee kana deebi'ee keessa isaatitti kuufatee waliin dhabne daangaa ittiin kaayuu jechuudha. Akkasumas ta goodaa gadaati tun. Goodaa heera gadaa seera kamiyyuu tumanii gaafa jedhanii isiin maal godhu isiin xumuruu jechuudha. Isiin ittiin mirkaneeffatu jechuudha. Inni kuni ka gurra tokkootu jira halangeen kun jechuudha. Asii tokko qaba. Asii gurra akkanaa malee homaan qabu kitaabicha keessaa bal'inaan argatta. Ka tokko qabu suni ta murtiiti. Siigalee murtiin ambaa takka jechuudha. Kana booda gadaa shanan qiinxaa gadaa shananii wantoota hundaa wantoota kana dura kaasne san hunda ofirraa qaba. Kanaan tokko ta'uun isaa immoo murtiin ambaa takkaa keessa hin deebi'amu. Duuba kana immootu gurra qabdi. Kitaabicha keessa ni jira. Gurra maaliif qabaatte ka jedhu immoo hiika mataa ofii ka danda'e qaba jechuudha.
Inni itti aanu immoo tuuni akkuma siin jedhe daangaa biyyaa ittiin eegantu jira. Isiin tuni asii 4 qabdi afoo. Fuuldura 4 qabdi. Mallattooleen achirra jiran hedduutu jiru. Hiika tokko tokkoon qaba. 4 qabdi afoo kana. Haganan dheeratullee gabaabaadha. Gadin jedhu akkana dhaabatee jira. Akkanatti dhaabatee jira. Afranuu jechuun gabaabaadha. Duuba kana immoo gurra. Kana jechuun gurra ambaa eeddii jechuun gurra biyyaa. Siigalee gurra biyyaa eeddii jechuun tun duubni gurri duubni kun jechuun. Asiin immootu wanti akkanatti dhaabattuu fi daangaa biyyaa eeddii jechuudha. Siigalee seeras ittiin kabachiisu biyyas ittiin eegu halangee jechuun gadaa keessatti waa hunda waa hedduu qabdi. Iddoon isiin keessaa dhabamtu hin jiru. Hunda keessatti argamti. Gaafa akkanatti diriirsitu nageenni bu'ee jechuudha. Halangeen diriirte jechuun nageenni bu'e. Nagaa ittiin barbaadda. Wal dhabdee ittiin furtee nageenya ittiin buufta. Jaalala ittiin fidda. Misooma ittiin fidda. Siigalee. Kun waan ajaa'ibaatiin gara kitaabota kan biraattiin deebina afaan kuuqaan si gogsee gidduutti buna wayii dhandhamachuu wayyure. Egaa bunaa fi nagaan dhabinaadha. Dhugaadha. Oromoon gaafa buna dhaabanii akkaataa ittiin eebbifatu qaba. Yoo ati koottaa buna dhugaa ittiin bunaaf nagaan dhabinaa jedha. Dhugaadha. Bunnis waa hedduu qabaa jechuudha. Xiqqoo ka qulunnuu fiduu didde komiis irraa qabna malee. Isaniin sirreessa. Egaa isa dhufuutti daawwattoonnis daawwachaa jiru. Ajaa'iba. Namni koo akka namatti tola. Egaa namni kitaaba barreessu keessattuu buna kana dhugaati yeroo dheeraa kan inni barreessu. Ka hafeeyyuu haasaa na godhaara bunni kee kun. Buna dhugamuu isaa qofa osoo hin ta'in bunnis akka aadaa Oromootitti kitaabicha halangee kana keessa jira. Bunnichi sirna qaba. Gaafa fuudhaa fi heerumaa akkasumas gaafa baallii walii kennan gaafa baallii fudhattu bunnis jira. Wanti hundi as keessa jira. Kanumaa fana halangee faana bunatti kanaafi garuu daawwattoonni qorii dilbataa egaa maraa ol erga waan kitaabotaa waa'ee seenaa Oromoo akkas nun jedhe namni kun hayyuu seenaati moo maalirraa ka'ee gara addunyaa barreessuu kanatti dhufe? Gaafii sirrii na gaafatte. Waan kana hojjechuudhaaf saayinsii ammayyaa kana nan barbaachisu. Sababni isaa waan hawaasa keessa dhalattee akkamitti akka itti fayyadaman tartiiba isaasitu beeka malee saayinsiin ammayyaa si caalaan beeku. Siigalee kanaaf ani ogbarruu ka jalqabe kitaaba jalqaba akkuma eenyus nan daangessine 2011 fagoo galmi kennaa maxxansee hawaasaaf dhiheesse. Kana jechuun afaan Oromoo keessatti itti fayyadamiinsa isaa beekte taanaan fakkeenyaaf dhaloonni yeroo ammaa kana maal rakkate beektaa? Gabaabsuu, dheeressuu, jabeessuu, laaffisuu irra caalatti wanti nu fayyadamaa jirru amma jechoonni baay'een hiikneeti. Hiiknee jechuun ka afaan biraatiin jiru kana hiiknee itti fayyadamaa irra jirra malee afaanicha qulqullicha baay'inaan itti fayyadamaa hin jirru. Kanniin yoo hubannoo qabaatte immoo waan tokko hojjechuu irraa wanti si daangessu hin jiru. Sababni isaa ati waan kee si'ii keessa jirtu beeka. Qaama kee kana eessa akka si dhukkubu, eessaan akka dhukkubbiin si dhagahamu, eessaan akka qorri, eessaan kana hunda ka beeku qaama kee si'iif si qofa. Kanaaf immootu saayinsiin ammayyaa kanarraa limiiti yookiin nan daangessine kana boodaan itti fufe onnee godhadheetumaan itti fufe namni daandii na akeeku waan koo irratti sammuu koo qofa. Kanarraa kaafeetu ummaticha kan ummata waan faaya qabu jechoota irraa ka daangaan qabne jechootaan dureessa jechootaan haga afaan Oromoo dureessa ka ta'e hin jiru dhuguma sitti himuuf jechuudha. Isa kana hin maqne hin laanne taanaan walitti manne taanaan jechoota mi'aawoo kana fayyadamte taanaan faana dhooftee jechoota ajaa'ibaa kanneen hawaasa keessaa fuute taanaan jira.
faana dhoofne jechoota fakkeenyaaf amma kitaabilee kanneen dubbiste jedhee yaada'aniin hiika jechoota isaa yoo ilaaltu jechoonni achitti kan ati dhageettee hin beeknetu jira. Kanaaf kun eessa keessa jira? Hawaasa keessa jira. Baadiyyaa gadi yoo buute bare jechoonni isaa nadhii dammaati. Gaafa qorannoof gadi deemteet si dhibeeti isaan gaafattaman guddoo kanneen maal jechuudha jettee kanumarraa kaka'e anis waan mimmi'aawu kana eega kuusee booda dhalootaan gahuu qaba jedheetumaan onnadheetti deeme malee homaa saayinsiin ammayyaa saartifikeetii naa kenneetii miti waan kiyya irratti. Naannoo keessanitti dhiirri gaafa fuudhaaf deemu sirboonni irraanfataman kan duraan turani kan nuti nu yaadachiistu jira kan shamarranis kan dhiiraas ta'utti dabaltee naa kaastee hedduu natti tola. An baay'ees weellisaa miti. Waanuma jedhamu aadaa keessatti waan qoradhee fi irraasii jechuu danda'a. Jalqaba irratti wanti ani si himuu barbaadu kitaabuma halangee kana keessa taa'ee jira. Intalli takka jilba kamiin heerumtii ka jedhu. Gurbaan hoo jilba kamiin fuudha halangee cidhaa tanaan kaahee jira. Achi keessatti bal'inaan hin argatta akka aadaa Oromootitti, akka seera Oromootitti. Kana booda jilba san eega fixate fakkeenyaaf gaafa jala bultii wal gahuu warri gurbaa wal gahuu wal gahanii tamoommatu. Taphataa bulu gurbaan galgala kana seera fixatu qaba. Fakkeenyaaf meendhicha hidhata. Inni biraa immootu waddeessa muraa jaala isaa wajjin jechuudha. Waddeessa muraa kana booda hamaamota kana yoo deemani ooyyoo adii shaayyaa eenaa jedhaniiti akka aadaa Oromoo Arsiititti fakkeenyaaf bifa saniin hamoomota adeeman kute maarree dhufe maarree jedheeti akka dhufaa jiru itti himaa jechuu warra intalaa kanatti. Fakkeenyaaf eega achi gahee hoo maal jedha gahee eega nyaatee sirna fixate. Achi keessatti maaltu jira? Uwwisa haadha abbaattu jira, ka'eessumaattu jira, raada qaraxaattu jira. Kanniin gaafa fixatee xumuree jedhe nyaatas nyaatee miire yoo galuu barbaadaa nageegessii jechuu barbaade immoo abbaa hoo jarjaraa nagalchi yaaduun galgalaa'ee yoo haga gurraa geettuu nagalchi yaaduun galgalaa'ee atuu cadhifteen teettuu nagalchi yaaduun galgalaa'ee jedheeti nageegessi geega hoollee rukkoo barbaannaani akkaataa ittiin gaafatu qaba. Siigalee wantoota hedduu dhaamsa hedduu akkaataa geega hoollee ittiin baay'ifatu. Siigalee akkasitti afoolaan dabarsa weedduun dabarfata ergaa isaa. Shamarran maal jedhu? Shamarran amma gaafa gurbaan fuudha bahu yookiin gaafa intala gurguran intalli gurbaan dhaqee intalli immoo gaafa heerumuu hedduu fakkeenyaaf maal jedhu warri dubartoota baay'ee baay'ee ani baay'ee farda adii ati badii situ karaa kana baasee situ biyyaa jedhaniiti booyuu jechuun bifa saniin booyan isaanii. Bahaatiin jira. Qe'ee haadha ishiitti dhalatte maatii ishii firoota ishii keessaa baatee gara ittiin deemaa raayichartee jedha. Hayyee gahaa guddaa galatoomii turtii bareedaa waliin taasisneeti kan jirru. Egaa daawwattoota keenya qophii qorii dilbataa keenyaan keessummaa qorii keenya guyyaa har'aa Nurallaa Hadafii faana turtii nuti taasisne kana fakkaata. Qophiileen qorii dilbataa hafan gara biroon itti fufu ana waliin garuu gamanumaan nagaatti isiniin jecha torban gaarii isiniif haa ta'u.